Ashamark funa kamirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa 11 oduu har'aaf jennee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu irraa kan isinitti himu Mahadii Abdul Basit. Oduu keenya kan jalqabaatiin barattoonni mana barumsaa Shaamboo haleellaa humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo raawwatan balaaleffachuun hiriira gaggeessan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanuta akka Abee Dongoroo fi Jaardagaa Jaarteetti namoota nagaa irratti hidhattoonni faannoo haleellaa raawwatanii namootni hedduun ajjeefamuun gabaafamee jira. Eebla jaabara 2025 aanaa Jaardagaa Jaarteetti namoota 10 battaluma kan ajjeesan yommuu ta'u, eebla 9 bara 2025 aanaa Abee Dongorootti uummata konkolaataan imalaa ture irratti dhukaasa banameen namootni 6 ol ajjeefamuun gabaafamee ture. Barattoonni mana barumsaa Shaambuu torban kana keessa ajjeechaa suukaneessaa uummata Oromoo irratti raawwatamu balaaleffachuudhaan sagalee isaanii dhageessanii jiru. Guyyoottan kurnan itti aanan haalli qilleensaa uumamu rooba sababa ta'uu cimee kan itti fufu ta'uu Inistituutiin Raaga haala qilleensa Itoophiyaa beekse. Keessattuu naannawaa roobaa waqtii arfaasaa argatanitti qilleensi jiidhaan uumamu roobaaf sababa ta'uu cimee kan itti fufu ta'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan kutaaleen kibba lixaa, kibba giddugaleessaa fi bahaa akkasumas naannawa sulula qiinxamaatti caalmaatti cimee kan itti fufu ta'uun ibsamee jira. Iddoowwan hedduun rooba salphaa hanga giddugaleessaatti akka argatanis tilmaamamee jira. Dabalataan kutaaleen kibba lixaa, kibbii fi kaabni lixaa rooba hammaan ol aanaa ta'e argachuu malu jedhamee jira. Dhaabbanni qorannoo AI qabiyyeewwan walitti bu'iinsa kakaasanii fi miidiyaa hawaasaa irratti darban muddama Itoophiyaa fi Eertiraa hammeessaa jiraachuu akeekkachiise. Dhaabbatichi qooda fudhattoonni idil addunyaa fi naannawaa gaagama waraanni Tigraay geessee akka hin deebineef saffisaan tarkaanfii akka fudhatan hubachiisee jira. Ayyaantu Abdii dabalata oduu kanaa qabdi. Dhaabbanni misooma hubannoo namtolchee haqa qabeessaa fi hawaasa keessatti hundee godhate irratti qorannoo geggeessu Distributed AR Research Institute waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa qabiyyee Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti waraana kakaasan babal'isaa jiru jechuun akeekkachiise. Qooda fudhattoonni idil addunyaa fi naannawaa gaaga'ama waraanni Tigraay geggeesse akka hin deebineef saffisaan tarkaanfii akka fudhatan hubachiisee jira. Gareen miidhaa miidiyaa hawaasaa Deerii ibsa ebila jaha baaseen hawaasni addunyaa waraana dhufuuf malu dhaabuudhaaf hatamtamaan tarkaanfii akka fudhatuu fi waliigaltee nagaa Pretoria waraana Tigraay bara 2020 hanga 2022 geggeeffame xumure akka kabachiisu gaafatee jira. Muddama amma jiru hir'isuu fi waraana dhaabuun itti gaafatamummaa qaamolee akka gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniiti jedhe. Akkasumas daa'ir dhaabbilee miidiyaa hawaasa toora isaanii irratti hawaasa jibbiinsaa fi waraana kakaasuu babal'isaa jiru to'achuuf dhiibbaan akka godhamu gaafatee jira. Hojii geggeessituun dhaabbatichaa Dr. Timriit Gabruun dhaabbatichi waggoota 3 darban gahee waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa qorachuu fi galmeessuun yeroo waraana Tigraay maloota madaallii fayyadamuudhaan hawaasa jibbiinsa lakkoofsaan ibsuu fi to'attoota gaafachuun wantoota ibsaman duuba waan jiru hubachuu irratti dabarsuu himtee jirti. Itti dabaluunis yeroo waraana Tigraay jechoota duguggaa sanyii to'achuun hin danda'amne jette. Feesbuukiin yeroo waraana Tigraay qeeqesa mudateen booda Itoophiyaa keessatti namoota eeguuf hojii hojjechaa jiraachuu himtee jirti. Haa ta'u malee gareen kun jechoonni walitti bu'iinsa kakaasan haala jalqaba waraana Tigraay bara 2020tti waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'aa ture waliin wal fakkaatutti saffisaan dabaluu ibsee jira. Itti fufuunis ibsichi erga namoonni miiliyoona lakkaa'aman ajjeefamanii qaamaan hir'atanii fi buqqaanii booda xiinxala reeffaa raawwachuun gahaa miti jedhee jira. Ibsichi itti dabaluudhaan babal'inni hawaasa jeequmsaa kun feesbuukii qofa miti jechuun ibsee jira. Waamicha jeequmsaa fi waraana kakaasuu gara tiiktookii, X kan duraan Tiwiitar jedhamuu fi yuutuubii irratti godhamaa jiru haalaan guddachaa jiraachuu eeree jira. Instituutiin kun akka jedhetti ogeeyyiin deeggartoota mootummaa Itoophiyaa ta'an waamicha dachee Eertiraa gara Itoophiyaatti akka dabalamu dabalate daa'ir bu'aan waraana haaraa ka'u kan Tigraay irra caalatti kan hammaate akka ta'us akeekkachiisee jira. Hawaasni idil addunyaa waraana isa darbe dhaabuu hin dandeenye kan jedhe gareen kun waraanni isa darbe caala balaa guddaa fiduu danda'u kun akka dhaabbatuuf itti gaafatamummaa qaba jedhe. Dhaabbileen idil addunyaa qaamota hunda irratti dhiibbaa akka godhan waldhabdee kana mariidhaan akka furan akkasumas dhaabbileen miidiyaa hawaasaa osoo yeroon hin darbin akka socho'an gaafatee jira. Tigraayitti manni murtii zoonii giddugalaa barattoonni musliimaa akka hijaaba isaaniitiin baratan murteesse. Akka manni maree dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay kallattii fuula miidiyaa isaaniitiin ibsanitti dhorkaa hijaaba barattoota dubartoota musliimaa irra kaa'ameetiin ture kufaa ta'uu isaa ibsee jira. Daartuu Shaamii guutuu dukana qabdi. Tigraayitti manni murtii zoonii giddugalaa barattoonni musliimaa akka hijaaba isaaniitiin baratan murteesse. Kana malees manni murtii aanichaa adabbii qarshii mana maree dhimmoota islaamummaa naannoo Tigraay irra kaa'ee ture jijjiire.
Akka manni maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay kallattii fuula miidiyaa isaaniitiin ibsanitti dhoorkaa hijaabaa barattoota dubaraa muslimaa irra kaa'amee ture kufaa ta'uu isaa ibsee jira. Dhaddacha Bitootessa 30 bara 2017 akka lakkoofsa biyyattii ooleen kanaan dura barattoonni kun hijaaba isaanii uffatanii akka barataniif murteen dabre kan hin kabajamne ta'uu ibsuun eblata akka bara 2017 akka lakkoofsa biyyattii irraa eegalee barattoonni muslimaa dubaraa hijaaba isaanii uffatanii akka baratan murtee dabarsee jira. Manni maree dhimmoota Islaamummaa naannoo Tigraay murteen dabre hojii irra hin oolle jechuudhaan galmee himannaa aanaa irraa kaasuudhaan gara mana murtii olaanaan geessa jechuu isaatiin adabbii qarshii 12,500 akka adabame ta'ee tures irraa ka'ee jira. Manneen barnootaa magaalaa Aksum akkuma kanaan duraa murtee mana murtee aanaa irraa dabre fudhachuu didanitti ammas murtee kana ni fudhatamoo ni didan kan jedhus ammas hin beekamne. Gama biraatiin barattoonni muslimaa shamarranii sababa hijaabaatiin galmeen qormaata biyyaalessa kutaa 12ffaa jala dabruu fi gara barnootaatti deebi'uu dhabuu isaanii hordofee naannichatti hiriirri mormii adeemsifamaa ture. Kana hordofee manni maree waliigala dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa dhimma barattoota muslimaa naannoo Tigraay magaalaa Aksum keessatti sababa hijaaba uffachuu isaaniitiin ji'a tokko oliif barnoota irraa dhoorkaman ilaalchisee hanga ammaatti furmaanni laatamuu dhabuu komachaa ture. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa olaanaa biyyoota irra kaa'an dheeressanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaraxa biyyoota irra kaa'an olaanaa yeroo hojiirra oolmaa isaa guyyoota 90 akka harkifatu gochuudhaan garuu waraanni daldalaa Chaayinaa waliin taasifamaa jiru daran hammaatee jira. Jijjiirama imaammataa guddaa ta'een qaranni biyyoota michoota daldala Ameerikaa tilmaaman gara 60 ta'an irra kaa'ame erga hojiirra oolfamuu jalqabee sa'aatii muraasa booda dhaabsisan. Tiraamp mariin itti fufee waan jiruuf biyyoonni hundi qaraxa walfakkaataa gadaanaa ta'e 10% akka kaffalaniif hayyamuu dubbatanii jiru. Yeroodhuma murtee kana dabarsanitti ammoo Chaayinaan kabajnu dhoowwatte jechuudhaan qaraxa kaa'anii turan gara 125tti ol guddisanii jiru. Tiraamp Chaayinaa irratti qaraxa kan dabalan sababa Beejing meeshaalee Ameerikaa irraa galfaman irratti qaraxa 84% akka kaffalu taasisuun erga haaloo baatee boodadha. Oduu kana xumuraatiin dorgommii Awurooppaa Liigii guyyaa har'aatiin taphni Liyoonii fi Maanchister Yuunaayitid gidduutti gaggeeffamu haalaan eegama. Dorgommii Awurooppaa Liigii kanaan har'a Liyoon Maanchister Yuunaayitid kan keessummeessu yommuu ta'u, taphattoonni garee lameenii taphichaan dura jechaan wal waraanaa jiru. Qumbii Gidaa'oo bal'ina oduu ispoortii qaba. Taphataan Manchester United duraanii maatichii fi karra eegaan isaanii amma Onaanaan tapha Awurooppaa Liigii guyyaa har'aa dura jechaa wal waraanuu eegalanii jiru. Dorgommii Awurooppaa Liigii har'aa kanaan Liyoon Manchester United kan keessummeessu yommuu ta'u, taphattoonni lameen jecha walitti dadarbachuu eegalanii jiru. Taphataan duraanii Manchester United Nimaanaan maatichi karra eegaa Manchester United Ander Onaanaan seenaa kilabichaa keessatti karra eegaa isa baay'ee dadhabaadha jechuudhaan ibsee jira. Maatichi amma Liyooniif taphachaa kan jiru yommuu ta'u Awurooppaa Liigiidhaan Manchester United wajjin ni morkatu. Torbaan darbe Ander Onaanaan United kilaba Liyoon caalaa kilaba fooyyee qabu jechuudhaan dubbatee jira. Kaleessa yeroo miidiyaaleef ibsa kennu maatichi dhimma kana irratti gaafatamee akkas jedhan. Beektaan taphattoota hundaayuu nan kabaja erga inni dubbatee deebii kennuun dirqama jechuudhaan eegala. Yeroo seenaa Manchester United keessatti karra eegaa isa baay'ee dadhabaa taatu dubbii keef of eeggachuu qabda jedhe. Osoo karra eegdonni United duraanii Edward van der Sar, Peter Schmeichel akkasumas immoo David De Gea fattuu akkas jedhee dubbate ta'e silaa gadi taa'een of ilaal ofan gaafadha jechuudhaan dubbata. Garuu waan akkasii yeroo dubbattu waan abdattu tokko qabaachuu qabda jedhe. Andre Onaanaan Manchester Uniteditti yeroo ammaa kana irra deddeebiidhaan yeroo dogoggora hojjetu ni mul'ata. Maatichi Andre Onaanaan karra eegaa dadhabaa Manchester Unitediif taphate jechuudhaan ibsee jira. Maatichi Chelsea irraa gara Manchester Uniteditti dhufee bara 2017 hamma bara 2022 kilabichaaf taphatee jira. Ergasii Onaanaan fuula Tiwiitara isaa irratti barreessee deeggartoota keenya boonsuudhaaf shaakala gahaa hojjechuu irratti xiyyeeffanneerra jedhe. Yoo xiqqaate kilaba guddaa addunyaa wajjin geeba mo'adheera warri kaan akka isaa kana hin jedhan jechuudhaan dubbatee jira. Maatichi Manchester Unitediif taphoota 128 irratti hiriiree taphatee sana booda Roomaa fi Reensi keessatti erga dabarsee booda bara 2024 gara Liyoon deeme. Maatichi osoo Manchester United hin seenin Chelsea wajjin geeba Premier League FA Cup fi Carabao Cup waggaa 4 keessatti mo'atee jira. Onaanaan bara 2020
23 paawundii miiliyoon 47 caalu Inter Miilaan irraa gara Manchester United dhufe. Geeba FA Cup mo'achuudhaan taphoota 93 keessaa immoo taphoota 23 osoo galchiin itti hin lakkaa'amin xumuree jira. Manchester United Premier League keessaa sadarkaa 13ffaa irra waan jiruuf carraa hirmaannaa Champions League qabu yoo geeba Europa League kana mo'ate qofa. Dorgommiin Europa League kun galgala sa'aatii 1:45 irraa eegalee kilabni biyya Denmark Bodo Glimt Lazio wajjin eegaluudhaan sa'aatii 4 itti immoo taphoonni 3 Tottenham Hotspur Frankfurt wajjin, Lyon Manchester United wajjin akkasumas Rangers Atletico Bilbao wajjin ni taphatu. Gama taphoota dorgommii nusa xumura Awurooppaa Champions League halkan idaa taphatamaniin PSG'n Aston Villa 3-1 yoo injifatu Barcelona Borussia Dortmund 4-2 injifatee jira. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya oduun har'aaf jenne kanneen hanga ammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana turan Mahadii Abdulbaasit ogeessa kaameeraa fi teeknikaa Ifaa Minna waliin ture qophiileen Oromiyaa 11 kanneen hafanitti fufuu turtii gaarii.